Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa sinin jedha kabajamtoota hordoftoota Oromoo Samsung irratti hordoftoota keenya baga nagaan dhuftanii sinin jedha. Egaa jalqaba irratti barnoota keenya eegaluu duratti warroonni haarofni gara chaanaalii Oromoo Samsung dhuftan akka subscribe gootan affeeramtanii jirtu. Akkasuma waliigalatti ammoo viidiyoo keenya like akka gootan kabajaaf jaalalaan isin gaafanna. Yoo ammoo hiriyoota keessaniif kan yaadan tahes akka share gootanis abdii isinirraa qabna jechuudha. Tole gara barnoota keenya guyyaa har'aatti yogguu dabarru viidiyoo tana keessatti wanti isin agarsiisuuf filadhe sagalee keenya mobaayila keenyan waraabamee ture kan waggaa hedduuf jechaadha walitti qabame akkamitti baasuu akka dandeenyu isin agarsiisa jechuudha. Waan kana Googleetu waraabee ol kaaha jechuudha isiniif wale fakkeenya sagalee nuti yeroo adda addaatti haasofnu yookaan ammoo Google irra seennee wantoota garaagaraa search gochuudhaaf sagalee haasofnu haa ta'u sagalee adda addaadha Google sababa adda addaatiif walitti qabachuu danda'a. Sagalee sanneemee akkamitti baafna kan jedhu isin agarsiisa jechuudha. Egaa sagalee keenya kana dura waraabaman baasuudhaan dura waan namni hundi beekuu qabu isinitti hima. Innis maal yoo jettan mobaayila keenya irratti iimeelii jiran hunda isaanii to'annaa keenya jala oolchuu qabna. Isiniif galee fakkeenya mobaayila keenya irraa iimeela 2, 3 yookaan 4, 5 qabaachuu dandeenya. Kanneen hunda isaanii keessa seenee cheekii godhachuu qabna. Hundi isaanii informationii keenya maal ofirraa qaban kan jedhu laaluu qabna. Yoo kun hin tahin namni tokko iimeela keenya gaafa argate wantoota nuti quba hin qabne kan waggaa hedduudhaaf iimeela keenya irratti kuusaman hunda isaanii argachuu danda'a. Egaa kun balaa guddaadha. Asirratti warroonni iimeela hedduu qabnu of eeggannoo akka goonu isiniif dhaamuu barbaada jechuudha. Egaa iimeela keenya irratti sagalee waraabamanii save ta'an argachuudhaaf jalqaba Google Chrome keessa seenna jechuudha. Yogguu Google Chrome keessa seenne asirratti mallattoo Google Apps ni arganna jechuudha. Yookaan tuqaalee roga afreedhaan sooramanii jiran ni argattu. Yoo ammoo isii tana nagaree bakka searchii kanatti jechuudha google.com jettanii barreessuu dandeessa jechuudha. Egaa google.com jettanii barreessitanii searchii gootanii booda mallattoo tana asirratti ni argattu jechuudha. Isii tana irratti yeroo takkaaf ni cuqaastu achi booda jalqabarra kan jiru account kan jedhu keessa seentu jechuudha. Yogguu accountii keessa seentan bifa kanaan isinii fida jechuudha. Asirratti data and personalization kan jedhu kana keessa ni seena jechuudha. Yogguu isa jala seenne akkas yogguu xiqqoo gadi deemne jechuudha. Asirratti activity controls kan jedhu ni jira jechuudha. Activity controls kan jedhu kana jalatti ammoo manage your activity controls kan jedhu kana arganna jechuudha. Egaa isa kana keessa ni seenna. Yogguu keessa seenne haala kanaan fuula activity controls nu baasa jechuudha. Egaa fuula kana hunda isaadhaa tokkoon isaadhaa maali kan jedhu beekuun dirqama jechuudha isiniif galee garuu kana dura viidiyoo waan inni irratti hojjedheefu amma isiniif ibsuu hin qabu jechuudha. Namoonni viidiyoo san hin daawwatiin yogguu viidiyoo kana daawwattanii xumurtan deemtanii daawwachuudha qabdanii wantoota sirra jiran tokkoon isaadhaa baruun dirqama waan ta'uuf yoo kanneen hin beekin Google informationii keenya walitti qabatee namoonni biraa yoo jidduu keenya seenan ammoo salphumatti informationii keenya argachuu danda'a waan ta'eef waan kana hunda isaadhaa yoo bartaniin isin gorsa jechuudha. Egaa ani amma kanin isin agarsiisuu filadhe sagalee waraabame akkamitti arganna kan jedhu waan ta'eef yogguu fuula kana isinii fide asirra xiqqoo gadi yogguu deemtan egaa asirratti voice and audio activity jedhee jalatti manage activity kan jedhu ni jira jechuudha. Isa kana irratti inni tuqtanii achi booda bifa kanaan isinii baasa jechuudha. Yogguu xiqqoo gadi deemtan as jala irratti sagalee rekoordii godhame ni argattan jechuudha. Isiniif galee amma wanti beekuu qabdan sagalee amma asirratti waraabame kana waan isin ajaa'ibu April 20, 2016 keessa waraabame. Kana jechuun waggaa 3 dura waraabame jechuudha. Egaa amma sagaleen asirratti waraabame kun
akka waraabame waan tokko quba hin qabu jechuudha. Yoguun emaila kiyyaan qulqulleessa jee waan tokko ilaalu argadhe jechuu isiniif malee isinillee ni fayyada jedheetiin isiniif qoode. Asirratti emaila hedduu yoo qabaanne dogongoruu dandeenya. Fakkeenya emaila tokko yoo seenee cheekii goone emaila lammaffaa sadaffaa dagachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu emaila qabnu hunda bifa kanaan cheekii goone sagalee keenya kan kanaan dura waraabamanii jiran yoo irra deebine dhaggeeffachuu feenes mallattoo play of dura ni qaba. Play goone dhaggeeffachuu dandeenya. Yoo ammoo haquu feene delete goone haquu ni dandeenya jechuudha. Egaan hordoftoota keenya kan viidiyoo kana keessatti isiniif ibsa jedhe kana fakkaata. Barnoota baay'ee murteessaa ta'edha. Sagalee keenya Google irratti waraabame bifa kanaan taa'a jechuudha. Kaampaaniin Googleedha waan keenya waan nuti beeknu olitti beeka jechuudha. Egaa kuni ragaa tokko jechuudha isinii malee sagalee namaadha kan waggaa meeqan dura waraabame abbichi sun dagate Googleen ammoo save godhee qabata jechuudha. Sagaleen kuniyyuu keenya ta'uusaa oguma dhaggeeffanne barra malee kan eenyutu kan jedhu ni daganna jechuudha. Kanaaf bifa kanaan isinillee sagalee keessanii yoo waraabame ture bifa kanaan cheekii godhachuu dandeessanii. Dhuma irratti ammoo kan isiniif himu bakka sila bira dabarre jechuudha. Activity controls kan jedhu kana jechuudha. Isa kana jala barnoota barsiifametu jira isiniin jedheen jira. Viidiyoo san akka daawwattanii irra deebi'ee isiniif dhaama jechuudha. Barnoota keenya kan itti aanu keessatti ammoo lakkoofsa namoota kan waggaa hedduu dura seevii godhatanii isin jalaa bade yoo deebifachuu feetan akkamitti deebifattan kan jedhu isin agarsiisa jechuudha. Isin malee fakkeenya lakkoofsa namaadha moobaayila irratti seevii godhatanii moobaayilli isin jalaa baduu danda'a. Yookaan sim kaardii irratti seevii godhatanii isin jalaa baduu danda'a. Lakkoofsa namoota waggaa 2-3 yookaan waggaa 5-6 haa ta'u kan seevii godhatanii isin jalaa haqamee bade yookaan kanuma isin diileetii gootan hunda isaanii yoo argachuu feetan jechuudha. Deebistanii akkamitti argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Barnoota itti aanu keessatti na eegan isiniin jedha. Waan na hordoftaniif galatooma nagahaan nuuf tura.